Harka fuunee yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu maatiin dammadaamuu kan taatan hundumtinuu bakka jirtanitti nagaan koo isinaa qaqqabun jedha. Akkasumas immoo har'uma gara viidiyoo kanaatti kan dhuftan maatii yuutuubii akka taataniitii fi dursa saabskraayib gochuudhaan maatii akka taatan kabajaanan isin gaafadhaa. Akkam jirtu har'a guyyaa har'aa yuutuubii dammadaamuutiin viidiyoo bareedaa dhala namaatiif kan barbaachisu. Kan nama ijaaru, kan kallattii nama qabsiisuu fi jireenya namaa keessatti immoo nama kamuu kan mudachaa jiru fi akkamittiin immoo akka jalaa ba'uu dandeenyu ergaa isiniif qabadheetaniin jira. Kanaafuu egaa maamiltoonni keenya yookiis maatii keenya kan taatan hundumtinuu isinirraa kan eegamu viidiyoo kana hanga dhumaatti akka hordoftaniifi hordofuutti akka isinis yaada yookiis qeeqa yoo qabaattaniitiif yaada keessanillee koomentii irratti akkanaaf keessaniif kabajaanan isin gaafadha. Kanaafuu mata dureen viidiyoo har'aa kun kan isiniif dhiyeessu sodaa of keessaa gati malee duubatti hin hafiin. Feel the fear and do it kan jedhu isiniif qabadheen dhufeera jechuudha. Kanaaf hin sodaatiin jedha mata dureen har'aa jechuudha. Hin sodaatiin. Macaafa qulqulluu warri dubbifattan tarii macaafa qulqulluu keessaa mee baafata tokko isiniif ibsa. Macaafa keessa deebii boqonnaa 28 dhaqxanii yoo dubbiftan ati yaa Israa'el galaana keessa yoo deemte gadi sin liqimsu. Aduu saafaa keessa yoo deemtes wanti hamaan sin argatu. Hin sodaatiin ansi wajjinan jira jedha. Akkasumas macaafa faarfannaa Daawit keessaas immoo kan inni dubbatu Waaqayyo na wajjin jira waan ta'eef ani hin sodaadhu. Kun kitaaba qulqulluu keessaati. Macaafni hafuuraa kana jedha. Hin sodaatiin ansi wajjinan jiradha. Dhalli namaa garuu hin sodaata. Jireenyi dhala namaa sodaadhaan kan guutamedha. Yaaddoodhaan kan guutamedha. Namni dhala namaa ta'e kamiyyuu kan sodaa keessa hin jirre hin jiru. Kanaafuu viidiyoon har'aa kun ergaa as keessatti nama kamiinuu rakkisaa kan jiru kuni gosni isaa maalii fi akkamitti keessaa ba'uu danda'a kan jedhu ergaa kana siniif qabadheetanii dhufa jechaadha. Mee dursa gara viidiyoo kanatti otoo hin darbiin gaaffiin isin gaafadha. Gaaffiin koo jireenya kee keessatti maal sodaattaa kan jirudha. Maal sodaatta? Nan amana baay'een keessan kaan bishaanan sodaadhattu, kaan bofan sodaadhattu, kaan hantuutan sodaadhadha, kaan horiin sodaadhadha, kaan galaana keessa deemuun sodaadhadha, kaan muka yaabuun sodaadhadha. Deebii adda addaa akkasiin laattan nan amana. Kaan ibidda sodaata, dhuguma ibiddeenyi maanuun sodaachisa. Fi kan kana fakkaatu deebii akkasiin laattan nan amana. Tarii kaan immoo dhukkuba kan sodaatu jiraachuu danda'a. Uummata duratti dhaabbatanii yookiis saba baay'ee fuuldura dhaabbatanii dubbachuu kan sodaatus isin keessaa jiraachuu danda'a. Qofummaa qofaa taa'uu kan sodaatu jiraachuu danda'a. Ofitti amanuu kan dhabu, kan hundumaa gaaddidduu isaallee kan shakku jiraachuu danda'a. Ofitti self confidence kan hin qabne jechaadha. Gaaddidduu isaa hin amanu abaluun yoggaa jennu kanaaf jechuudha. Confidence hin qabu namni jechuudha. Waan dubbatutti ofitti hin amanu, namarraa yoo dubbatu ofitti hin amanu, nama faana jiraachuutti ofitti hin amanu. Waan hundumaatti yookaan of shakkaa kan jiraatu jechuudha. Kan biraan konkolaataa oofuu ta'uu danda'a. Konkolaataa ofii keessa yoo oofuu dhaabbattanillee namuma oofuu argitanillee kan sodaattan jiraachuu dandeessu. Konkolaataa oofuu sodaachuu dandeenya. Yookiin immoo yaaddoon nuti qabnu immoo hiriyyaan nuti jaallannu nurraa adda ba'uu danda'a jennee kan yaaddofnu jiraachuu danda'a. Hiriyyaa dhiiraas ta'uu danda'a, hiriyyaa dubaraas ta'uu danda'a. Namni kun narraa adda ba'uu danda'inna. Maaltu na mudata laata jennee sodaachuu dandeenya. Yookiin immoo har'a dargaggummaa keenyatti utaallee baanee buunee iddoo barbaanne waan barbaanne hojjenna iddoo barbaanne oollaa. Galgala kan nuuf hin oolle garuu dulluma waan ta'eef dullumni na qaqqaba jennee kan sodaannu jiraachuu dandeenya. Otoon dulloomiin na ajjeesi kan jedhanis jiru. Kaan immoo dulloomee margani bitintiree yaa Rabbi waan hundumaa akaakayyuu abaabilee argee amman argutti nan ajjeesiin kan jedhanii kadhatanis jiru. Kan dulluma toon argiin na ajjeesi jedhanis jiraachuu danda'u. Karaa gara biraa dulluma jibbuu jechuudha. Kan biraan milkaa'ina keessatti waan milkoofne tokko deebinee nurraa fudhatama ta'innaa jennee kan yaaddofnu yookiis kan sodaannu jiraachuu danda'a. Karaa gara biraa immoo yookiin baranna taane qabxii namni nurraa fudhatee nu caalee injifatamna ta'uu danda'a. Yoo atileetiidhaan fiigna taane immoo fiigicha keessatti
maaraatoonii isaa ta'uu, abbaa meetira 10,000 isaa ta'uu, abbaa 1,500 isaa ta'uu, abbaa meetira 100 keessattis injifatamuu danda'a jennee injifatamuu keessatti injifatamuun naaf hin qabu jennee sodaachuu dandeenya. Kaanis sababoota kan kaa'uu dandeenya. Walumaa gala kan armaan olitti ibsaman keessaa kan sodaachisu isa kam akka ta'e adda baafadhaatii iddoo kana viidiyoo kana hanga dhumaatti waan barannuutiin yaada fudhattan yaada argatan irratti immoo of fooyyessuu dandeessu jedheetanii nan amana jechuudha. Tarii kan armaan olitti ibsaman ala kan biraas qabaachuu dandeessu. Kan isin sodaachisan kamuu yoo ta'e viidiyoo kana yoo hordoftan waan baay'ee barumsarraa argattu jedheetanii nan amana. Kanaaf walumaa gala kan nuti kaafnu sodaa amma ani kaase faana sodaan akkuma golfaan weeraru biyya addunyaa kana sodaan garagaraa namoota biyya lafaa kana weerareetu jira. Namoonni weeraramanii jiru. Nama kamuu haa ta'u, abbaa qabeenyaa kamuu haa ta'u, yookiin immoo abbaa aangoo qabu kamiyyuu haa ta'u, aangoo isaa irratti otoo jiruu of sodaachuun of shakkuun jira. Sodaan jira. Gaardii isaallee shakkuun jira. Waa baay'eetu jira. Hojii hojjennu keessatti tarii maaltu nu mudata jechuu dandeenya. Hojjetaa mootummaa yoo taane maaltu na mudata? Hojii qorraa ari'amuu danda'a. Yookiin sadarkaa guddinaa dhabuu danda'a. Fi kan kana fakkaatu yeroo baay'ee sodaan nutti dhaga'amuu danda'a. Milkaa'ina arganne tokko immoo boru maaltu nu mudata? Deebinee kufuu dandeenya. Hanarra milkoofne kana boru immoo kufuu dandeenya jennee yaadda'uu dandeenya. Yookiin immoo guyyaa du'a keenyaan beeknu waan taaneetiif akkamitti nutti dhufa jennee sodaachuu dandeenya. Sodaa faana wal qabatee kan nu mudatu waan baay'eedha. Isaan kunis sodaan rakkoo xiinsammuu fiduu danda'a. Kanaaf egaa anani isinitti himu viidiyoo kana rakkoo xiinsammuu barachuun rakkoo sodaa kan jalaa akka baraaramtaniif ergaa jiru isiniif dabarsuudha. Isin kan isinirraa eegamu viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofuu qofaadha jechuudha. Waan tokko yoo raawwachuuf kaanu sodaan nutti dhaga'ama ta'a. Hin baranna yoo taane jalqaba mana barumsaatti yeroo galuuf kaanu sodaan nutti dhaga'ama. Daldala yoo eegaluuf kaanu sodaan nutti dhaga'amuu danda'a. Kasaaruu danda'a. Kisaaraan irra ga'uu danda'a jennee sodaachuu dandeenya daldala keenya keessatti. Konkolaataa oofuuf leenjiitti galleerra yoo taane konkolaataan na jalaa kufuu danda'a. Kufee namarratti balaa geessisee mana hidhaatti galuu danda'a kan jedhu jiraachuu danda'a nu keessa jechuudha. Waan sodaachisu sodaadhu garuu hojjechuu hin dhiisinidha. Ergaan har'a isiniif qabu wanti si sodaachisu fakkeenyaaf balaa konkolaataa hin sodaatta. Konkolaataa oofta yoo taate nama rukuchuu danda'a. Sodaan akkasii si keessa jiraachuu danda'a. Sodaattee konkolaataa oofuun dhiisiin. Konkolaataa kee oofi garuu wanti gochuu sirraa qabu konkolaataan kee balaa akka hin dhumnee fi eeggannoon sirraa barbaadamu eeguutu jira malee konkolaataa kana booda oofuun irra hin jiru jettee sodaachuun sirra hin jiru. Xiyyaara yaabbattee biyya tokkoo gara biyya tokkootti deemta yoo taate xiyyaarri yeroo adda addaa balaa geessisee yeroo inni nama fixu miidiyaatiin dhageesseetta ta'uu danda'a, televezyiiniitiin dhageesseetta ta'uu danda'a. Kanaaf konkolaataan inni xiyyaarri inni tokko waan nama fixeef inni ani yaabbadhu kunis immoo akkasuma nama fixa jechuu miti. Xiyyaaraan sun akka carraa ta'ee nama fixuu danda'a. Inni ati yaabbatte garuu akka carraa keetti ittiin biyya barbaaddisan deemuu dandeessa. Dooniin galaalanirra yoo deemu dooniin tokko dhidhimee namoota isa keessa jiru galaana keessatti fixuu danda'a. Akkas jechuun dooniin ati yaabbattee jirtus dhidhimeetu nama fixa jechuu miti. Kuni tasumallee hin jiru waan ta'eetiif wanta sodaattu sana yoo sodaattes sodaan sun akka ittiin hojjenne si dhorkuu hin qabu hojjechuu qabda jechuudha. Sodaan yaalii hin qabu. Mana yaalaatti dhaqxee irraa fayyuu hin dandeessu. Qorichi sodaa fayyisu tokkollee hin jiru lafa kanarra. Hanga ammaatti namni yaalee kan ittiin sodaa ofirraa kutu qorichi yookiis daawaan hojjetame tokkollee hin jiru. Kanaafuu sodaa of keessaa baasuun murteessaan suma jechuudha. Qorichi irraa nama fayyisu hin qabu. Garuu qorichi isaa waan tokko qofaadha. Isas kanaaf hanga dhumaatti akka na hordoftanii fi kabajaan isin gaafadha ammas irra deebi'ee jireenya kee gaggeeffachuufis ta'e to'achuuf daandii qabda. Jireenya kee gaggeeffattu keessatti to'achuufis jireenya kee gaggeessuufis daandiin bal'aatu si fuuldura jira. Jireenya to'achuun salphaadha jedhee waadaa sii galuu koo miti asirratti jechuudha. Garuu jireenya mo'achuun kutannoo fi murannoo ati qabdu murteessaa ta'uusaa ergaa siifan dabarsa. Ammas irra deebi'a. Jireenya kee murteessuuf yookiis immoo daandii jireenyaa kee irra gammachuudhaan irra jiraachuuf
qorichi siif kennamu hin jiru. Qorichi isaa suma qofaadha. Kutannoo fi murannoo ati qabdu qofaatu murteessa. Asirratti jireenya injifachuutii fi karaan jira jedhee waadaa kan sii galu tokkollee hin jiru. Garuu jireenya mo'achuun harka kee jiraachuusaa murannoof kutannoo ati qabdutu akka galmaan si geessisu akka ati beektu qofaadha jechuudha. Daandiin jireenyaa akkamitti akka guddachuu danda'u humna kee keessa jira. Humni guddaan si keessa jira. Humna kee kana of keessaa baasiitii hojjedhu. Hin daldalta yoo ta'e of keessaa baasii daldali. Hin barsiifta yoo ta'e ogummaa keetti of cimsiitii barsiisi. Hini konkolaataa oofta yoo taate halkaniif guyyaa konkolaataa kee seeraan qabadhuutii maamiloota kee keessummeessiitii bakka barbaaddeen geessisii deemi. Inni kun siifi injifannoo guddaadha. Sodaa akkamitti akka mo'attu asumarraa baratta jechuudha. Jireenya kee keessatti wanti si mudatu maal akka ta'e adda baasii beeki. Fakkeenya konkolaataa hin oofta yoo taate konkolaataan balaa kan geessisu beekuu qabda. Hin barsiifta yoo taate naannoo barsiiftutu keessatti tarii chookii fayyadamteetu barsiifta ta'uu danda'a. Chookiin dhukkuba maalii akka inni fidu dursitee beekuudha qabda. Erga beektee bifa kamiin ofirraa ittistee barattoota kee immoo seeraan akka ati barsiistu beekuudha qabda jechuudha. Hojiin kan biraas jiraachuu danda'a. Daldala keessatti hin daldalta yoo ta'e daldala akkamitti akka bu'aa buufattee milkaa'uu dandeessu fi daldala kee keessatti kan si gufachiisu yookiis kan gufuu sitti ta'u maal akka ta'e dursitee beekuudha qabda jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti wanta si mudatu maal akka ta'e adda baasii beeki kan jedhuufi yoo gaaffii qabaatte gaafadhu nu gaafachuu dandeessa rakkoo hin qabu deebifnee hin dubbifna koomentii yoo gootan jechuudha. Muuxannoo fi mudannoo adda addaa faana wal qabsiifnee isin barsiisuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya tokko sinan gaafadha siniifan kenna. Kanaafuu egaa fakkeenya tokko siniin kenna. Namni Caalaa jedhamu ogummaa barsiisummaa waggaa 14 hojjechaa ture. Asirratti artistii irratti qacaramee mul'ata isaa galmaan ga'uuf hojjeta. Saaraan gaa'ela ishee waggaa 15 abbaa manaa ishee wajjin jiraachaa turte. Tarii gaa'elli koo diigama ta'innaa jettee sodaatti turte. Ayyaanaa namni jedhamu immoo nama umurii waggaa 32ti. Garuu dulluma sodaata ture. Badhaatuun dubartii beekamtuudha. Garuu Doktara dhuunfaa ishee qabdi, abbaa qabeenyaati, haadha qabeenyaati turte. Waa'ee dhimma fayyaa ishee kana doktariin otoo itti himee yoo itti himes immoo maal akka inni itti himu yaaddofti turte. Muluu namni jedhamtu immoo daldala isheetiin sadarkaa guddaa gahuu barbaaddi. Garuu sodaa kisaaraa of keessaa qabdi ture. Gurmeessaan sooroma bahee jira. Garuu kana booda ati gatii hin qabdu kan jedhu sodaan isa keessa jira ture. Sooroma erga bahee kana booda gara du'aatti deema gatii hin qabdu kan jedhu sodaa isa keessa jira. Hojjetaan mootummaa tarii hojiirraa ari'ama laataa jedhee sodaata ture. Kanarraa kan ka'e kan hubannu sadarkaan sodaa garagara ta'uu isaati. Sodaan sadarkaa garagaraa. Kanaaf sodaan sadarkaa sadii qaba. Inni tokko sodaa fuula bakkee yookiis eksternaal. Isa kana bakka lamatti qoodamu. Innis mudachuu kan danda'uu fi kan hafuu hin qabne. Fakkeenya dulluma, sooroma ba'uu, qofummaa, balaa uumamaa, waraana, dhukkubaa fi du'a. Inni lammaffaan murtoo kennuu kan barbaachisu. Sodaadha. Murtoo kennuu barbaachisa. Fakkeenya mana barumsaatti deebi'anii galuu, ogummaa jijjiiranii barachuu jechuudha. Hiriyaa uummachuu fi konkolaataa oofuu, dogoggora uumame sirreessuu fi kan kana fakkaatan. Waan armaan olii keessaa isa kamtu akka isa mudatu jiru yoo ofitti himte, kamtu si mudate akka jiru yoo ofitti himte irraa fayyuu ni dandeessa. Inni sodaan isa lammaffaan ilaalcha ofiirratti kan argamudha. Isaanis kabaja dhabuu, milkaa'ina, namoonni sin ganuu danda'u fi kan kana fakkaatan. Isaan kun keessoo keenya irraatii maddu. Nurraa maddu waan ta'eetiif sammuu keenya keessa jira. Sammuu keenya irratti hojjetama jechuudha. Ilaalcha ofirratti kan nuti qabnu kana jechuudha. Inni kun fakkeenya akkuma diinaman sini ani namni kabaja naan laatu ta'innaa, namni naaf iddoo xiqqoo qaba ta'innaa, iddoo xiqqoodha naa laata ta'innaa namni jenneetu sammuu keenya keessatti ofitti dubbanna yoo taane, kan biraan immoo hiriyaan akkas nagana ta'innaa, yakka narratti hojjeta ta'innaa jennee yoo ofirratti sammuu keenya keessatti jeeqamna yoo taane
fudhatama nama biratti hin qabu jettee yoo of amansiifte ofii kee namoota irratti ofirraa of qooddee jirta jechuudha. Kanaaf isaan sodaan inni lammaffaan ilaalcha ofii irratti kan hojjetamudha. Sadarkaan sodaa inni sadaffaan jala dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Ani kana jala dhaabbachuu hin danda'u. Maaltu kana danda'a? Kana maaltu danda'ee hojjeta? Konkolaataa nama oofu tokko yoo argine ati oofuun beektu taanaan kana maaltu danda'ee oofaa? Birrii miliyoona 20 namni nan sii kennatoo jedhee miliyoona 20 kana maaltu danda'ee hoogganaa? Maaltu itti hojjetaa? Maalan beekee hojjedhaan beekumsa hin qabu, dandeettii hin qabu. An akkasiitiin gadhaantummaan sammuu keenya keessatti nutti dhaga'amu jechuudha. Inni akkasii kun inni sadarkaa sadaffaa jala dhaabbachuu hin danda'u. Ani raawwachuu hin danda'u. Fakkeenya muummee ministeeraa ta'ee bulchaa tokko yoo ta'e ani muummee ministeeraa ta'ee bulchuu hin danda'u. Inni tokko daayirikteera ta'ee bulchaa jira yoo ta'e an dandeettii daayirikteera ta'anii bulchuu kana hin danda'u. Dandeettii pirezidaantii ta'anii bulchuu kana hin danda'u. Sammuu fi akka kanaatti amansiisuu inni jedhamu kun isa akkasiiti jechuudha. Jala dhaabbachuu hin danda'u. Qarshii guddaa argachuu hin danda'u. Dhukkuba natti dhufe kana jalaa dandamachuu hin danda'u. Ofitti amanuu ofii qabdu, ofitti amanummaa ofii qabdu guddifachaa deemuu qabda kana jalaa bahuutiif jechaadha. Ofitti amanummaa jalaati of baasuudha qabna. Kanaaf egaa kan nuti gochuu qabnu sadarkaan sodaa sadan kana ilaallee jirra. Sadarkaa sodaa sadan kana ilaalle keessaatii isa kamtu ani isa kam keessatti kufeetanii jira. Isa kameen ani keessatti kufee jiru sadarkaan sodaa kun. Isa external factor nuti jennedha. Moo isa jala dhaabbachuu yookiis dandamachuu hin danda'u ani jennedha moo keessumaatii sodaa fuula bakkee isa jedhamu kana. Fuulli bakkee kun kan mudachuu danda'uu fi yoomiyyuu osoo mudatiin kan hin hafne. Akkaan biraan immoo murtoo kennuu kan barbaachisu. Murtoo irratti kennee hambisuun ni danda'ama jechuudha. Mana barumsaa galuu fi galuu dhiisuun murtoon isaa kan kooti jechuudha. Konkolaataa oofuu fi oofuu dhiisuun kan kooti murtoon isaa. Kan mudachuu danda'uu fi yoomiyyuu hin hafne inni jedhamu kun immoo dullumni hin hafu, soorama bahuun hin hafu, dhukkubni hin hafu, duuti hin hafu, kamtiyyuu hin hafu. Eenyuyyuu nu mudachuu danda'a jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabna? Wantoota akkasii kana wantoota nama mudachuu danda'anii fi mudachuun isaanii hin hafne kana siruma eeggachuudha qabna. Sodaachuu hin qabnu, yaadda'uu hin qabnu. Sooraman bahaa jenneen hojii dhiisuu hin qabu. Ani bornan du'a jedhee har'an hojii dhiisuu hin qabu, dhaabuu hin qabu. Jaartiitu waggaa 60 fixxeettiidha. 60 fixxeettii maaltu jira? Muka abukaadoo kan jedhamu kuni abukaadoon dafee hin ga'u yoo dhaaban waggaa 4 waggaa 5 fudhata. Abukaadoo kana dhaabii balbala keetti jedhee gorsanii tokko. Ani kana booda du'a gaheera. Eenyuuf jedheetaniin abukaadoo dhaabaa? Maali ati yoo duutes dhalli kee jira, dhalli kee dhaaluu danda'a. Tarii immoo guyyaa duutu yoo hin beektu abukaadoo kana dhaabii yootuma du'iinuu nyaatta ta'a. Abukaadoo kana haa ta'u kaa waanumati jetteef haa ta'u kaa jettee jaartiin abukaadoo dhaabde. Abukaadoon otuma isheen jirtu waggaa 7 fixe. Waafa waggaa 7 ija isaa irraa funaantee nyaatte. Ergasii waggaa 7 teesse. Waggaa 14 mitiire waggaa 7 asittan du'a jettee yaaddoftee turte. Isheen garuu waggaa 14 teesse. Kanaafi nuyi bor yookiin iftaan yookiis ji'a kana yookiis waggaa kanan du'a jennee yaaddoo keessa galuudhaan hojii dhiisuu hin qabnu. Yaadni wanti si yaaddessu kamiyyuu gaafa guyyaa isaa dhufu malee ati amma hojii makee hojjechuu qabda. Hojjedhu dhiisi. Feel the fear and do it. Isa jedhamu kana sodaadhu garuu hojjedhu. Hojjechuu qabda. Sagaleen Waaqayyoos kanuma jedha. Quraannis akkasuma jedha. Hin sodaatiin jedhama. Rabbi sagaleen Rabbi si faana jira. Musliima yoo taate akka musliimummaa keetti quraanni kan inni dubbatus hin sodaatiin ani si faanan jira siin jechaa jira. Kiristaana yoo taates akkasuma kitaabni qulqulluun hin sodaatiin ani si wajjinan jira. Inni injifattaadha. Dhukkuba sin injifattaa, du'a sin injifattaa, waan hundumaa sin injifattaadha. Akka sagalee hafuuraatti jechuudha. Garuu nuyi akka fooniitti, akka xiinsammuutti kan dubbatamu sodaan kamiyyuu xiinsammuu keenya miidharraan kan hafe bu'aa nuuf buusuu hin qabu. Dhalli koon duutii ta'innaa, haati manaa koon duutii ta'innaa, balaan akkasii nurra gahaa ta'innaa, ari'atamuun nurra gahaa, buqqa'uun nurra gahaa, waan akkasii nurra gahaa, waan mandiirama ibse kana gosa sodaa adda addaa ibsuudhaan yaaddoo keessa yoo galle hojii keessa akka hin galle nu taasisa. Tokko hojii keessaa nu baasa. Lammaffaan immoo sammuun keenya ni miidhama.
namni fudhatama naan kennu ta'innaa, namni kabaja naan kennu ta'innaa, namni kabaja siifaa kennu, fudhatama siifaa kennu, akka barbaade siifaa godhu, ati ofiif jiraatta, namaaf jiraatta miti. Nama immoo akka inni si kabaju kan taasisu suma qofaa keeti malee nama kan biraayyuu miti. Kan namni akka si kabaju godhu hojii kee, amala kee, adeemsa keeti. Hattuu yoon ta'e namni kabaja naaf hin kennu. Maqaa hattuu kan jedhu natti maxxansa waan ta'eetiif jechuudha. Sobduu yoon ta'e namni kabaja naaf hin kennu maqaa sobduu kan jedhu natti maxxanseetu ittiin an deema waan ta'eetiif jechuudha. Kan nuti qabnu amalli keenya amala namaaf barbaachisu, amala nama biratti fudhatama akka nuti argannu nuuf taasisu yoo qabaanne yoomiyyuu kabajan nuuf kenna namni. Yoomiyyuu fudhatama akka nuti godhannu nuuf kenna. Namni nama beeka, adda baasee beeka. Ani nama nan beeka, atis nama hin beekta. Nama beekna. Kabaja kan nuti laannuufi ati nama akkamiif akka kabaja laattu beekuu qabda dursite. Namaaf ati kabaja laattu nama kabaja siif kennuuf, nama ulfina siif kennuuf, nama safuu beekuuf, nama waaqa sodaatuuf, nama dhugaa dubbatuuf, nama qulqulluu ta'e sammuunsaa, yaannisaa, hojiinsaa qulqulluu kan ta'e in kabaja nan beekan. Anis nan kabaja kana waan ta'eetiif jechaadha. Atis nama akkasii yoo taate jijjiiramtee namni kabaja inuma siif kenna. Ati ofii kee waa'ee mataa keef madaalli hin kennin. Namni madaalli waa'ee dhimma keetiif siif haa kennu. Kanaaf ani nama fuulduratti jala dhaabbachuu hin danda'u. Namni fudhatama naan laatu ta'innaa, namni kabaja naan laatu ta'innaa jettee waan akkasiitti cinqamuu hin qabdu jechuudha. Cinqamuu ati qabdu dhimma hojii keetti, dhimma jireenya keetti. Kanaaf kana qofaatti ta'uudha qaba. Yoo kana goote sodaan xiinsammuu kee keessaatii bahuu ni danda'a. Yoo kana gochuudhaa baatteeti waa'ee dhimma mataa kee qofaa guyyaa guyyaatti madaalaa deemta yoo taate, guyyaa guyyaatti dhimma mataa keetiif of gamaggamaa deemta yoo ta'e, ivaaluweeshiniin ati mataa keetiif laattu ivaaluweeshinii dogoggoraa ta'uu danda'a. Ivaaluweeshinii karaa sirrii hin taane ta'uu danda'a. Ivaaluweeshiniin karaa sirrii hin taane kun immoo siinillee rakkoo xiinsammuu keessatti si gatuu danda'a. Kanaafuu ergaan komaa inni sodaan kamiyyuu nu mudachuu danda'a. Eenyullee dhala namaa kan ta'e hin sodaata. Sodaan gosa adda addaati. Gosa adda addaa qaba. Akkuma diirama isinii kaase. Gosoonni sodaa kun sadii jennee kaafne. Inni tokko external factor inni jennu. Inni lammaffaan ilaalcha ofii irratti, dhimma mataa keenya irratti madaalli nuti ofiif kenninu jenneerra. Inni sadaffaan immoo ani jala dhaabbachuu hin danda'u. Homaallee kun humna kootii olii jennee waan tokko sodaachuu inni kun mataansaa gosoota sodaa kan ta'edha. Keessumaa jala dhaabbachuu hin danda'u inni jedhamu kun madaallima ofii kennaniin sodaa ofitti kennuudha. Oromoo yeroo mammaaktu ijji sodaadha yookiin immoo ijji dabeessadha jedhu. Ijaan ilaallee daboomuu hin qabnu. Ijaan ilaallee sodaachuu hin qabnu. Karaa fuuldura keenyatti ilaallee yoo fagoodha ta'e karaa hanga kana eenyutu deema jennee ija keenya qofaatiin madaallee sodaachuu hin qabnu. Tulluu fuuldura keenyatti ilaallee tulluun kun ol ka'aadha, ol fagoodha, maaltu tulluu kana yaaba jennee sodaannee abdii kutannee tulluu jala taa'uu hin qabnu. Tulluu kana haamilee godhannee yaabbannee mataa isaarra taa'uudha qabna. Jireenyi akkasii, jireenyi biyya lafaa tulluudha yaabbadhu ati. Jireenyi biyya lafaa kun hallayyaadha, bu'iitii bayi, hin sodaatiin ce'i. Jireenyi biyya lafaa gammoojjiidha, keessa kutii darbi. Gammoojjii keessa deemaa jirta. Biyyi lafaa kun gammoojjiidha dhamam sirumattiyyuu. Wal'aansoodha. Wal'aansoo kana qabdee moochuu qabda malee injifatamuu hin qabdu. Wal'aansoo jireenyaa kana qabuuf immoo sodaa of keessaa baasuudha qabda. Waan hojjettu kamiyyuu itti bu'iitii hojjettu. Waan hojjettu hundumaayyuu haamileedhaan hojjedhu. Hin baratta yoo ta'e haamileedhaan hojjedhu. Hin daldalta yoo ta'e haamileedhaan daldali. Yoo hin qotta ta'e haamileedhaan qoti. Yoo loltuu mootummaa dhate haamileedhaan gara wanaanatti galiitii hojjettu isa kaayyoo baateetiif jecha. Yoo kana goote hin injifatta. Yoo kana gochuudhaa baatte garuu injifachuu hin dandeessu. Ergaan nuti isiniif qabnu kan guyyaa har'aa kana viidiyoon isaa kana fakkaata. Gara fuulduraattis akkasuma dhimma xiinsammuu, dhimma hawaasummaa, dhimma jireenyaa faana wal qabatees gorsa keessummaa dargaggoota keenyaatiif barbaachisan, daldaltoota keenyaatiif barbaachisan, qonnaan bulaa keenyaaf kan barbaachisan ergaawwan gaggabaaboo fi jireenya namaa soroorsuu danda'an isinii qabannee viidiyoo biraatiin hanga isinii dhufnutti nagaan nuuf bulaa jennaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Warri dhaggeeffattan hundumtinuu subscribe gochuudhaan akka dabartan maatii YouTube keenyaa kan akka taataniitii fi ergaa kootii horaa bulaa nagaan turaan